Walga'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa irratti muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimadiif miseensonni mana marichaa gaaffilee adda addaa dhiyeessaniiruu fi gaaffilee ka'an keessaa tokko aangoo gadi lakkisuun furmaata rakkoo biyya kanaa ta'uuf qophaa'ummaa qaban irratti kan jedhu yoo ta'u, miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan ta'an paartii ABN'n bakka bu'uun kan paarlaamaa keessa jiran obbo Kiristaan Taaddaleetiin dhiyaateeraa fi አሁን ላይ ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የዜጎች ደህንነትና የሀገር ሉዓላዊነት ዋነኛ ስጋት ምንጭ ሆኖ የምናየው እርስዎ የሚመሩት መንግስት ነው። እርስዎ ባፎ ኢትዮጵያ አትፈርስም ቢሉንም በተግባር ግን ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት በመንግስቱ እየተናዱ ነው። ሀለ ቀበተማ አመጅሩን ሱዳን ብርመዱማ ቢያፍ ነገኘው ኡመታ ሞቱማ ሲኖ ከናጅርተኒዳ አፋኒን ዋይ ኢትዮጵያ ሌሊስተኒስ ኢትዮጵያን ሞቱማ ኬሰኒ ይገማ ጅርቲ ከናፍ አንጎ ኬሰን ለኪሱን ቃመ ፉርማተ ረኮ ከናተውፍ ቆጲን ኬሰን ማልፈካታ ሙይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድስ ጋፊ ከናፍ ዴቢ ከነኒን ስልጣን ብትለቅ የተባለው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ግን ጥሩ የሚሆነው ስልጣን ብንለቅ ነበር ኦሶ አንጎ ገድ ኢሰኒ ከንጀደሚ ጋፊ ጋሪ ነገሩ ጋሪ ከንተው ኦሶ አንጎ ኬኝ ገድ ኢስኔ ከንጀዱ ኦሶ ቴቲ sababnisaas mootummaan seera baasaa seera eegaa ni raawwachiisa. Kanaaf nuti namoonni as jirru qondaaltota mootummaati. Kanaaf kabajamoon miseensa mana maree obbo Kiristaan walitti qabaa koree dhaabbiiti. Ministeera tokko hoogganu jechuudha. Kanaafuu osoo waliin gadhiisnee jedhanii gaariidha. Ka'umsi rakkoo kana hundaa ana qofaa ta'uu hin danda'u waan ta'eef itti gaafatamummaa yoo fudhannes walumaani. Garuu aangoon kan uummataati. Filannoodhaaf waggaa 3 hafa. Ala ta'anii mootummaa Oromoo jechaa kan sirbaa oolan jiru isaaniin dabalatee walitti qabaan yaada jabaatee uummata Itoophiyaaf fayyadaa jedhan qabatanii dhiyaachuudha. Nuti waadaa uummata Itoophiyaaf seenne yoo milkeessine uummata Itoophiyaa bulchiinsa keenyatti osoo hin quufne filannoon yoo nu kuffise akkuma jechaa turre gammachuun aangoo dabarsinee kennina. Walga'ii kanarratti baatiiwwan 6 darban keessa dhimmoonni nageenya biyyattii waliin wal qabatan qaala'insa jireenyaa, dinagdee fi nageenya lammiilee tiksuu fi birmadummaa biyyattii eegsisuuf wantoota hojjetamaa turanii fi hojjetamaa jiran ilaalchisuudhaan gaaffilee miseensotarraa ka'aniif muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed deebii kennaniiru. Paarlaamaan biyyattii garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay galmee shororkeessummaarraa akka haqamu murteessuu isaatiifis galateeffataniiru.